Ashamaa harkafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin akka qabu bakka jiraatanii bakka gamtanii yoo na eddanii egaa ka xiqqoo ishii sa'aatiin illee sa'aatii kaameeraa waraabbii fi ta'uu miti egaa ijaaf qalbii keessanirraa na hambisaa har'a uffatuma aadaa ta'ee akkaataa addaatiin nan qabadhee too dhufee akkanitti maradheesi naalaaluu dandeessanii dirqama immoo kuni mul'achuu qaba waan ta'eef faniidha jechuudha. Kanan naxalaa akkatti irraa uffadhee shaarbiska akkuma argaa maradhee irraan mul'ata natti fakkaate isa kan mataatti irraa akkuma kan kanaati. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanala keenya faarawaa ta'an irratti sabiskiraabii godhummaatii kan nyataa jechuun gamanumaan affeerraa kootidha. Egaa akkanatti dhufuun kiyyaa kutaan kun kutaa baay'ee guddaa ta'edha. Ol ka'een booda sanitti argisiisa. Isin laayik gochuun dagatinaa egaa haala kanaan akkanatti kana wajjin walirratti kan hojjetamedha. Ofirratti laalitti hojjisiisi jedhamee ofirratti laalee hojjisiisee shari'aadhaaf kanattidha. Kanaan akkanattis maradhee akkanattis uffadhee too dhufee egaa maradheen isinitti argisiisaa diigeen isinitti argisiisa. Egaa aruusaa yookaan mushurraadha jechuudha. Egaa tarii haala addaatiin illee uffachuu danda'ama. Garuu hoo akkanatti maratamellee kunin dhokata. Garuu akkamiin akka kana kan wajjiniin deemu shaarbii qofa osoo ta'e malee naxalaa kun dhokachuu hin qabu. Hoo gaafa akkatti maratanillee egaa namni tokko koomentii jalatti na barreessuu dandeessan jechuudha. Akkatti gaafa uffatamu kana faaya kanatu iyyuu dhokata. Haa ta'u malee shaarbiidhaan baay'ee bayeessadhee tana isin argisiisu fananii shaarbiidhaan garuu baay'ee bayeessa taa'edheen yaada akka kootitti wayyaan baay'ee hojii bareeda ta'ee hojjetamedha. Egaa haala kanaan akkanatti naxalaan baay'ee guddaadha. Kutaan kutichi kunoo asinillee hanga dakaa deemaa ka'een isinitti argisiisa dhumarratti. Ani garuu akkaataa uffataa isinitti argisiisu fanii yoo akkatti uffanne egaa kana bichaa mul'ata. Kuni kanas bakka kana jiru ni dhokata. Ani isinitti argisiisaa warroonni kun immoo kan viidiyoo waraabdanii keessanillee na arguu dandeessan haala kanaan uffatamettanii. Ani garuu ofirratti ilaalee hojjisiisuu qofaadha. Kanan egaa qamisiin isinitti argisiisaa. Ishiin tokko wanti maaliif kuni bakka kana dhufe naan jechuu dandeessu. Isheen anarra tikashaa qabdanii yaada daa'imaa nama hoosisuudha. Ishiin anarra kana qabdii kanaan kan akkatti sabassabdee kaasti. Baay'ee bareeda kan ta'edha. Wayyaanii hedduu tokko bareeda. Taa'ellee kaasnitti argisiisaa dhaabbadhee kaameeraa ofiif waraabama waan ta'eef oduu nama ta'ee duuba fuuldura haala jiru hundaanuu carqiin akkuma argaa jirtan shaamaa miti ijoollee gatiin kanaaf garaagarummaa ta'a. Carqii kun akkam godhee isinitti argisiisu hin beeku. Shaamaadhaan illee ni hojjetama. Gatiin isaatillee akkasumatti qannasama. Kun carqiidha. Ani uffata aadaa laman qaba. Lachuu kanaanidha kan hojjisiifame jechuudha carqiin isaa. Baay'ee warroota aartii ta'anidha kan hojjisiifatu carqiiwwan kanneen ni baay'ee bareeda kan ta'ee fi carqii isaa shaamaadhaanis jiraasniin jechuuf gabaabumatti egaa annan arge malee ittiin hojjisiisee hin beeku. Yoon hojjisiise nama kamiifuu kanaanidha kanan hojjisiisu uffata aadaa yoo jedhame jechuudha. Hundumaafuu kanan hojjisiisu kana egaa baay'ee tokko bareeda akka argaa jirtan harki guutumaan guututti muluu isaatti maaliif shari'aadha. Aruusaa yookaan cidhaa fidha jechuudha kan barbaadame. Naxalaan haga inni guddatu kaasinittan argisiisa. Baay'ee guddaa ta'ee too wajjin hojjetame jechuudha. Lama walitti dabalame. Naxalaan kun shaba malee yoo barbaadan illee hanga barbaadde gadi deemuu kan danda'udha jechuudha. Yoon harkisu akka isaatti gadi dheeratu gaafa uffattu akka feetetti irraan uffachuu dandeessi. Akkaataatti uffattu ishiin ni beekti. Ani garuu hanga tokko isinitti argisiise. Maaliif odoo shaarbiidhaan akkatti ta'ee egaa xiqqoo rifeensi kiyyamuun hin mul'ate maraa rifeensa kiyyaa jechuudha. Uffanni jira kaa hin beektu hundi keessaniyyuu shari'aadhaaf kan ta'u guutuu isaa martee kun uffanni aadaa akkuma jirutti osoo ta'e baay'ee gaariidha jedhee tayyaada. Maaliif kan siimboo qabeessadha kuni dhokachuu hin qabu jedhee akka kootitti kanan yaadudha. Egaa akka irraa deemuu fi akka itti deemuu abbaadha. Ani garuu qopheesse hedduu tokko bareeda. Isin kan waan jettan hin beeku. Naxalaan yookaan kutaan isaallee akka argitan kan warroota shari'aadhaafis ta'uudha. Namumti kamillee yoo uffate guddaa kan ta'e wajjin hin bahe jechuudha. Wayyuma akkas wayyuma hojjaa isaatituyyuu kana wajjin hin baasisiise. Isiniin jechuun jaaladhaa gimmaashni isaa bakka kanaadha.
gimmaashni isaa tana yeroo baay'ee ka gimmaasha tokko garagaratti bahaatan kana isinitti argisiise. Kun immoo akkaataa wayyummaa isaati jechuudha kan wajjin akkanatti isa baasisiise. Haalli wayyaa murteessaadha filannoo wayyaa. Kanaadha isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kana yaada keessan saanduqa komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Akkuma feetanittis uffatta akka irraa deemutti abbaatu uffata. Ani garuu hanga tokko ka argisiisee jira. Baay'eellee akkasitti uffata moodeelii akkas argisiisuu kana dandeettii isaallee hin qabu. Egaa namni kamuu kan deemuun dandeettii isaati wajjiniinidha. Waan dandeettii isaa hin taane fi waan beekumsa isaa hin taanettillee gaafa siqu irraa hin deemu. Hanga tokko garuu egaa yaale jedheetan yaada. Uffannaa kana garuu nan beeka. Akkatti shari'a akkatti marachuu kan nan beeka akkaataa isaa. Sirrittillee beekuu baaduu gaafa akkas ta'e immoo kanatu bada jechumaaf. As qabeetti isinitti argisiisaadha. Garuu akkanattillee uffattu hanga gadii deema kun hin harkifama waan ta'eef amma gadiillee deema. Egaa xiqqaa miti kun gadi waan jedhula bakka inni ga'u gadeen isaa dheerinni isaa baay'ee guddaadha. Gadi fagaata baay'ee isheedhaaf shari'aadhaaf kan ta'uu maluudha. Kanarratti gadillee hanga dakaa wayyaa deemuu danda'uudha jechuudha. Wayyichi shabashabamaa gadi hin deema. Oo barbaadde ol deebisuu dandeessa, oo barbaadde gad deebisuu dandeessa. Kanaadha isiniin jedhaa. Egaa kaxiraatii viidiyoon xiqqoo sa'aatiin hin taanedha waan natti maabiraatiin baay'ee mul'atu. Kana haala kanaa wajjiniin yookaan haalluun isaallee kan wajjin hodhame baay'ee kan bareedudha. Kana isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ani kana guutuu miti tokko isiniin jedheen jira. Ishiin kana qabdii tikashaa qabdii. Kanaafidha. Kana amma ishiin nama xilgootee guutuudha. Ani xiqqoo ishii kana safaa waan godheef ani nama noosisaa jiruudhaas hojjaan qaba malee qalloodhas. Kanaas isiniin jechuun jaaladhaa. Wayyaan kun baay'ee bareeda. Kana qofaa miti kan abbaa manaallee wajjiniinidha. Isiniin jedhaa kunuuti. Haala kanaan kan abbaa manaatillee shurraabichi wajjiniin kan hojjetame haala diizaayinii bareeda ta'een egaa wajjiniin isaa wajjiniin kan ba'e kunuuti. Haalli hojii isaa asuma keessa jira. Kunuu kan as keessa makamee itti makamee too wajjiniin hojjisiifame akka wajjiniin deemutti jechuudha. Laalaa jirtu jedheen jaala. Akka wajjiniin deemutti waliin hojjisiifame. Egaa yaada qabdan hoo jiraate naa barreessaa. Warroonni hojjisiistanii namoota firdas yaamma kaa cidhaa gizeen kuni cidhaafis warroonni barbaadan. Egaa obboleettiin kuni achi teessatti jechuudha. Warroota gaa'ela godhataniif kan hojjisiiste egaa kuni jiinsii wajjiniin haa ta'u wayyaa hodhisiisa wajjin haa ta'u kan barbaadame wajjin uffatamuu danda'a. Haalli hojii isaa baay'ee bareeda. Egaa gizee baay'ee namoonni ijoolleen baay'ee filattanii jirtu diizaayinii kana keessattuu bara kana keessa jechuudha. Haalli hojii isaa baay'ee bareedudha kan ta'edha. Isiniin jedhaa viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa. Warroonni chaanala keenya faarawaa taatan garaattan sabiskiraayibii godhaa isiniin jedha. Ammas irra deebi'an egaa laman irra deebi'an irra sabiskiraayibii godhaa isiniin jechuu maaliif haa ta'u kaa xiqqoo ishii osoo achi siqne kanuma jedhuufi malee fedhii keessa irratti hundaa'ani baay'ee maaloo sabiskiraayibii biyuun gaddeeme maaloo jedhu maaliif namni kamuu jaalatee si kabajee hoo si hordofeedha. Wanti hunduu kan gaarii ta'uu isiniin jechuu jaaladha. Kanaadha. Egaa waan qabdan hundaa bilbilli kiyya jala jira. Bilbila kiyya na dubbisuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa hello naan jedha. Kara hundattuyyuu nan argama. Bakka jirtu